Hojjamtootaaf hordoftoota waan qofa akkuma jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baatu jecha obboleessa kiyya obboleettii kiyya feesbuuka keessan foolooriin calliseetuma isin keessa taa'u yookiin naan fooloorii hin barbaanne kan yeroo baay'ee dheeraadhaaf osoo onlaayinii irra hin seenne isin keessa jiru isin hin fayyadu maaliif inni isin keessa taa'ee kuteera waan ta'eef waggaa dheeraa yookaan naannoo sababa hin beekamne waggaa dheeraa isin fooloorii keessan bakkee qabee isin jalaa ta'a. Baalaaliin keessa saba kanaafuu isin jalaa faboota. Kanneen akkamitti ofirraa hir'isnaa kan jedhu qabadhee isinii dhufeetiin jira. Yuutuubii keenyas akkasuma fuula feesbuuk keenyas yuutuubii keenya sabiskiraayib godhuudhaan fooloos godhuudhaan akka nu waliin turtanii. Isin gaafadhaa gamanumaan gara viidiyootti isin dabarsa. Dura dursaa feesbuuka keenya irra ni seenna. Bakka feesbuuka keenya irra seennetti bakka seerchi booksii yookaan Profaayila keenya kanatti yeroo tokko kilikii godha. Akkuma agartanitti asii gara gadi oofaa. Asitti ni agartan jedhee yaada see all friends jedha kanatti buutu. Akkuma asitti agartan friendii 1453 qaba. Bakka manaa jettu tana yeroo tokko kilikii nan godha. Akkuma asitti agartan list integrated with ka jedhu kana kilikii godha. Akkuma asitti agartan friendii nama 4 guyyaa 90 dura ji'a 3 moo akkam waan ta'u irratti deebanii hin jiran. Kanaaf ani balleessuu fedha waan ta'eef kana asitti select jettanii hunda isaa akkana select gootanii unfriend ka jedhu jala kanan agartan unfriend jettaniin. Akkuma asitti agartan amma warroonni ji'a 3 dura irraa baaniira waan ta'eef ji'a 3 dura fooloorii kiyya keessa jiran ofirraa dallateera jechuudha. Maaliif nam fayyadanii yeroo baay'ee irraan turre namoonni kun fooloorii kiyya na waliin jiranii jechuun ni danda'ama. Kana fakkaatti barnoonni keenya hedduu akkasitti tolan beekaa barnoota biraatiin haga walitti deebinutti